Gaaffii ajaa'ibaa dooktarii nama guddaa ta'e tokkoon gaafadhee jaalala qilleensarraa kanaa akkamittiin hundee godhataa? Namni akkamitti milkaa'uu danda'a jedheen gaafadhe. Waan inni naan jedhe jechaadha utuun isinitti hime baay'ee ajaa'ibsiifattu. Nagaan isinii haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti nagaa kooti waaqessaa tolu. Ana dhufu chaanaala kanaaf haaraa warri taatan laayik sabskiraayib godhaa warri immoo na jajjabeessaa jirtan galatuumaa ulfaadhaa jechuun jaaladha. Qabxii tokko hanga 9tti kanneen barreeffame jechuudha. Keessumaa inni 5 gadi jiru baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Kanaaf amma saayitii kana jechuudha. Namni kamii jechuudha namni kamii yeroo ammaa kana inni jaallatee jiru akkamitti akka jaalala isaa jabeeffachuu danda'u inni immoo ganaa jaallatu immoo akkamittiin akka yoo jaallate akkamitti akka jaalala isaa deemsifatu akkasuma immoo ani hin qabu annan ilaallatu jettee mataa koo miila koo hin jedhiini namni biyya lafaa kanarra jiru ol utaalii gad utaalii amma yoo hojii hojjette ta'eyyuu gara fuula duraatti fuudhuu heerumuun kee hin oolu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf wanta hundumtuu yeroo qabata jedhamu sanaaf. Kanaaf wanta dookteriin sun naan jedhee isiniifan dubbisa jechuudha. Bilbila kanarraatii dubbisa hojiin hojjedha. Akkasitti viidiyoo taa'ee isinii waraabuuf xinnoo hojiirra hin jira waan ta'eef otoon hojii hojjedhu sagalee dhaanan isinii dubbisa jechuudha. Isin viidiyoo sana ilaalaa otoo hin taane waan ani isinii dubbisu sammuu keessanitti qabadhaa jechuudha. Isin fayyada hundi keessaniyyuu wanta kana hin beektus keessa jirtus sobdaniitumaa nama hin qabne fakkaattu malee. Kanaaf jechuudha. Icciitii dhuunfaattis haa ta'u, icciitii namni beekus haa ta'u, icciitii maatiin beekus haa ta'u, wanta hundumaa ilaallatudha jechuudha. Isa abbaa manaa qabus, isa abbaa manaa hin qabnes, isa jaalallee qabus, isa abbaa jaalallee hin qabnes jechuudha. Kanaaf yaada dooktarii kanaa hojiirraa oolchinuu meenan isinii dubbisame. Qabxii tokkoffaa egaa maal jedhee dooktarichi waanan ani siin jedhu kana hundumaa gaafa raawwatte jaalalli keessanii hundee godhataa haala itti fayyadamte jennaan gaa'ela kana haala bareedaa ta'een ijaarrachuu hin dandeessaa naan jedhe. Haa jedhee afaan baneenoo achi qabxii tokko naan jedhe haan jedhe bilokkii wal gochuu dhiisuu hubadhu fageenyarra jirta karaa ati itti wal argituu fi carraa bal'aa qabduu fi jaalala kee ijaartu bilbila kee qofa. Sanumaan walitti aartee bilokkii wal goota taanaan baay'ee wal hubachuu dhiisuutti dhufa. Kun immoo salphaatti akka walirraa fagaachaa deemuuf carraa karaa banaa jedhe qabxii tokkoffaadha. Keessan jiru irraa fala barbaadaa malee bilokkii wal gochuu irraa fagaadhaa. Kuni jaalala keessaniif baay'ee utubaadha jedhe. Lammaffaan jennaan tooleen jedhe. Lammaffaa rakkoo keessan icciitii of gidduutti qabaadhaa. Akka ofii koo jettee inni ati hiriyyaa keetti himattu sun boolla ofitti qotaa jiraachuu kee ibsa. Cimsee waanaan si gorsu tokko rakkoo isin lamaan gidduutti uumamus ta'ee wanta jaalallee kee waliin haasoftu kam namatti himuu irraa of eegi. Anatu siin jedhe of eegi jedhe tooleen jedhe. Yoo danda'ame wantoota isin gidduutti ta'uuf qaama sadaffaa hin barbaadin. Caalaatti shamarran asirratti dadhabbii baay'ee guddaa qabdu jedhe. Dhuguma dhagaa karaa himuuf karaa waasaapbii karaa telegiraamii hiriyaa kuttee itti haasota taanaan isuma kanaa jechuudha. Sadaffaan akkasidha. Utuu waliin hubachiisiin hin badin onlaayinii irraa yeroo baddan sababii maaliif akka baddanii dursaa jaalallee keessanitti hima.
Kanaan ala jaalallee kee dhiphisuu ta'a. Sababa kanaaf har'a onlaayinii hin seenuu jedhii dursii itti himi. Jaalallee kees maaliif na jalaa badde yookaan na jalaa bade jedhee dhiphachuu irraa bilisa ta'a yookaan bilisa taati. Arfaffaan immoo akkasidha. Yeroo haasoftanii maal gochuu akka qabdani mari'adhaa. Yeroo kamuu waa'ee jireenya keessan fuula duraa dubbachuu filadhaa. Waan har'a darbuuf qilleensa irratti waan barbaaddan hin hojjetina. Jecha qoosaa hin baay'isinaa. Callisanii kokkolfuu fi maraachuu qofti utubaa jaalalaa hin jabeessa hin jedhina. Waan hundumaa ogummaan dubbachuu yaalaa. Wal hubadhaa. Yeroo waliif kennaa dubbadhaa. Tole gaaffii shanaffaa. Shanaffaan akkasidha. Viidiyoo koolii waliin haasa'uu yookaan immoo footoo ofii waliif erguun karaa namatti toluu fi ija jabummaa isiniif kennuu carraa isiniif fageenya irra teessanii waliin dubbattan viidiyoo koolii haa ta'u. Kunis akkuma dubbadhe dhimma keessan ija jabinaa fi amantaa guutuu akka dubbattan isin godha. Yeroo haasoftani akka nama amanamaa tokkootitti maal akka haasoftan beekaa. Ogummaa isaa Waaqayyo isin irraa barbaadu dhimma keessan baruudhaaf footoo keessan kana waliif ergitan ogummaa haa ta'u. Malee isa qullaa sana miti jechuudha. Jaaffaan akkasidha. Lii keessanii piroofaayilii hin godhina. Isa kana sirriitti dubbisi hubadhu. Inni kun dadhabina namoota baay'ee gaa'ela isaanii diigee persentii 100 ga'edha. Waanan isinitti himu sooshaali miidiyaa feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii irratti suuraa fi viidiyoo jaalallee kee hin maxxansin. Anatu siin jedhe. Sababa baay'ee narraa hin eegin garuu hin maxxansin. Inni kun yeroo hundumaa jaalalleewwan lamaan gidduutti dubbii kaasa. Suura jaalallee koo maxxansee immoo maaltu gadi dhufa jettee jennaan itti fufii dhimma keeti. Guyyaa tokko garuu waanan ammasitti himu kana yaadattee akka gaabbitu hin dagatin. Ati jaalallee kee akka si amanuuf si jaallatuufis gochuu malta garuu jaalallee kee akkaawuntii kabiraa irratti yoo piroofaayilii si godhata ta'e akkaawuntii kabiraa immoo nama biraa waliin haasa'uu danda'a yookaan dandeessi. Namni tokko akkaawuntii 4 ol qabaachuu mala. Kanaafuu miidiyaa irratti wal maxxansuun amanamummaaf sababa hin ta'u. Kunoo dhaggeeffadhaa warri istoorii gubbaa ariitan. Torbaffaa. Yeroo dhaabbataa waliin haasoftanii qabaadhaa. Yeroo siif mijate qofaatti jaalallee keef dawwaluu hin yaadin. Yeroo lamaan keessan firii taatanii waliif galaa waliin bilbilaa. 8ffaa. Maatii walii keessanii wal barsiisaa. Jaalalli keessan sadarkaa barbaachisuurra gaafa ga'u. Isumarra jedhanii har'a otoo hin taane isa gaafa sadarkaa barbaachisu ila as kanatti baay'een keessan hubachuu qabdu. Har'uma nama tokko bartee har'uma gara maatii keetti hin fiigsiin. Dura maalummaa isaa barii jechuudha. Kanaaf maatii walii keessanii wal barsiisaa. Jaalallee keessan sadarkaa barbaachisuurra gaafa ga'u. Maatii kee hundumaa jaalallee kee waliin wal barsiisuu yaali. Kunis maatii irraa gorsa barbaachisa fi ofitti amanamummaa jaalalaaf akka qabdu si godhaa jedha. Waan baay'ee akkasiin hubattan abdiin qaba. Kanaaf iyyuu barreeffama kana ana qofaaf barraa'ee osoo hin taane hunduma keessaniif barraa'ee jechuudha. Miira jaalalaa ka jedhu jechuudha.
Gurubbii miira jaalalaa jedhu irraati dooktarii tokko barreessa malee anumti gaafadhee fi ana qofaaf barreesse miti jechuudha. Kanaaf hunduma keessan ilaallataa ka jedhuun isinii dubbisee warra aga ammaana walii turtaniif galatooma. Mee dubbiin kun soba jettanii mormitu yoo ta'e komentii jalatti naaf qooda. Yoommoo dubbiin kun dhuguma jettan immoo dhuguma itti jabaadhaa hojiirra oolchaa isiniin jedha. Baay'een namoota gaafa suura gaa'ilaa, suura sargii namoota arganii uutoo hankoos akkas ta'ee jettu. Garuu sadarkaa sanarra ga'uu fi yoo ati dursitee hundee jaalallee kee waliin yookaan hiriyaa kee waliin haala mijataa haala mijanne hundumaa gadi fageeffattee sadarkaa sanaa rageessa malee akkasuma ijaan ilaallee hawwootu hin taane aarsaa kaffaluu gaafataa jechuudha. Kanaaf itti jabaadhaan isiniin jedha. Yoon dogoggorina of kolchaadha. Kunis amantaa kamiyyuu ni ilaallata, nama kamiyyuu ni ilaallata. Kuni waan safuu cabsutu hin taane wanta gorsaatii jechuudha.